السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جالتمتوتا في كبجمتوتا أمة أورومو خالص أبوليتين تيا برانكي نرد لدي أكاسم أنيس برانكي سن الرد لكو إيدا أغا أماتي ناولين وردفا أما كوني بيجي قبئي فأيترا فنافو isiin na boochisaa oolte ansanii ol boochisuu qaba. Itti dabalaa amma silkii itti bilbilanii qooddanyaa ofii bira qabu eddu waan ta'eef muddamaartii uffattee baartii waan ta'eef qophooftee akka isiin qophoofte saniin kalee na boochisaa akkuma isii oolte anis sancaala isii boochisuu qaba. Kun biyyeedha. Kun bishaanii waliin baxaxaara. Haga umaatiitti na hordofa. Baxaxee fi akka muuqiitti baxaxaa fi ka nafa isiitiin tuquu miti hunda'uun zayitii fi sooqidda hin qabne malee barbaadde sooqidda illee itti bu'aaf garattu haa uddu. Amma mu'iin muddamaarti amma baatii itti bilbilaara waan ta'eef seeraa uffattee baarti kalee isiin na boochisaa oolte anis sanii oliif boochisuu barbaada. Amma ufti muddamaarti waan ta'eef itti bilbilaaranii amma baatii bakka baxaxeeti haa uftuu daftee yaada. Gaa bakka amma akka isin argite muka kana jala awwaalaa akka nama qo'ataaru amma kitaaba fidaa kitaaba fida'ee gaaddisa kana jala taa'ee hin qo'a isin dammoo garuu waan qo'ataaru seeti amma kitaaba fudhee Hindi pa talaga. Hindi pa. Amma ufti akka waan kitaaba qo'ataaru ta'a wanuma qo'ataaru na seeti isiin amma ufti muddamaarti waan ta'eef bilbilaan haasaa amma ufaa jirti goddanyaa isiif akka malee itti dawwalaara amma baatii bareeddee ba'u heddii ka isiin bareeddee san caalaa bareechisuu eega'anillee akkasumas na hordofa amma akka waan qo'ataaruun ajjala dhoka'ee akka waan qo'ataaruu ta'a isiin akkasumas na hordofa amma kunoo ufaa jirti na hordofa. Kalian sudah
يا تكلينا الرجال براكنا ما صار بسي مالكم ما نجد ما نجد تشون ما صار كن مالي قوي ما يدد ما صار سر الدلقي ركاك أتيك علينا بوجي ساوي أنا كنا سكونة ما صار أتين دي قليك من ما أنا كنا سكونة ما يدد ما يدد قوي ما صور أكم يتندر ولا أرث نرجع ما أرجع أكنا نقول أتيك عليه ما كان نرد أكنا سكونة أكنا سكونة اللي سر الدلقي كا أكنا سكونة كانت آلة تبقوا بقبادا جدا كاميرا كنا قال لك سين أرجيتها إن قد ما لك سين كيش ما يالين أرجيتها سين أرجيتها ما بود قال لك سين أرجيتها لو أنت سين قال لك سين أرجيتها بس كاميرا شوفوا شوفي كاميرا شوفي كاميرا شوفي جيران ثم ما تعرفون شوف كاميرا شوف كاميرا شوفي